oduu teenyaa jalqabaatiin waggoota jaha caalaa ija ummataa duraa kan badan Dr. Lammaa Magarsaa gara ummataatti deebi'uufi jedhame. Haaluma kanaan guyyoota dhiyoo keessatti Jawaar Mohammad dabalatee qaamota siyaasaa Oromoo biraa waliin as ba'uudhaaf akka jiru ibsame. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Dr. Lammaa Magarsaa mooraa qabsoo Oromootti deebi'uudhaaf maaliif murteessanii? Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa qaamolee Feesbuukii gubbaatti isa qeeqan hunda hidhaatti guuruuf dhaadate. Haaluma kanaan poolisiin federaalaa qaamolee miidiyaa hawaasaatiin biyya jeequuf duulan jedhe irratti tarkaanfii akka fudhatu cimsee akeekkachiiseera. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun naannoo Tigraayitti hiriirri mormii guddaan gaggeeffamaa jira jedhame. Hiriira kanaan pirezidaantiin naannoo Tigraay hatattamaan akka aangoo gadhiisu uummanni gaafateera ni dhageessu. Oduu itti aanuun pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ifatti Filisxeemiif beekamtii kennuuf beellama qabatan. Kanaanis Faransaay biyyoota G7 keessaa ishee yeroo jalqabaatiif beekamtii Filisxeem kennuudhaaf jirtu taateetti. Oduudhuma walqabateen ministeerri muummee Kaanaadaatii fi UK'tis beekamtii Filisxeemiif kennuun furmaata jalqabaatii jedhan. Gabaasa bal'aa dhimma kanarratti qopheessineerra. Oduu teenya xumuraatiin gaazexeessitoonni Aljaziiraatii fi Ajaansi Firaansi Pirees Gaazaa keessa jiran qarqara du'aa irra jiraachuu beeksisan. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Guyyootaaf bannee deebi'uu keenyaaf dhiifama isin gaafannaa kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waggoota jaha caalaa ija ummataa duraa kan badan Dr. Lammaa Magarsaa gara ummataatti deebi'uufi jedhame. Haaluma kanaan guyyoota dhiyoo keessatti Jawaar Mohammad dabalatee qaamota siyaasaa biraa waliin as ba'uudhaaf akka jiru ibsame. Siyaasa Itoophiyaa waggoota 10 asii keessatti shoora leencaa kan qaban Abiy Ahmad ummatatti akka mul'atu dabrees muumicha ministeeraa akka ta'uuf aangoo isaanii dabarsanii kan laatan Dr. Lammaa Magarsaa siyaasa biyyattii keessaa gantoota dhiibamanii ba'uun ni beekama. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan turan Dr. Lammaa Magarsaa waggaa jaha dura tasa osoo hin yaadamin Abiy Ahmadiin ganamanii turan. Uummata biratti har'aas eenyuyyuu caalaa dhageettii kan qaban yookaan ammoo sagaleen isaanii guddoo kan dhaga'amuu fi haasofni isaanii tokkichi mootummaa amma jiru kana hirriiba malee kan bulchu Lammaan waggaa jaha booda siyaasa Itoophiyaatiin walitti deebi'uudhaaf amma akka murteessee fi mooraa qabsoo Oromootti deebi'uudhaaf guutummaatti akka murteesse gabaasaaleen kaleessa galgala ba'an mirkaneessan. Waggaa dabree PhD isaa kan fudhate Lammaa Magarsaa waggoota jahan dabre biyya isaa irraa ari'amuun Xaaliyaanitti dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qacaramee hojjechaa akka ture gabaafamaa ture. Kanaa ol immoo inni nama ajaa'ibu Lammaa Magarsaa jireenya ulfaataa Xaaliyaanii keessatti akka dabarsaa ture BBC'n afaan Oromoo ji'oota dura gabaasuun ni yaadatama. Gantootaan dhiibamee biyyaa baafamuun qacaramee akka hojjetuuf dirqisiifamus Lammaan muddee bara 2024 xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad qabsootti deebi'uu hordofee dabrees waa'ee Lammaa Magarsaa yaada kennuu eegaluu hordofee haala nama gaddisiisu mootummaan Itoophiyaa Lammaa Magarsaa hidhuudhaaf Xaaliyaanitti akka barbaadee ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana miidiyaaleen addunyaa akka BBC's mirkaneessanii turan. Gama biraatiin EJM addatti waan kana mirkaneeffachuu baatus ji'oota dura Lammaan erga dhiibbaan kun irratti cime yookaan hidhuudhaaf isa barbaadanii booda Xaaliyaanii gadhiisee akka baqatee gabaafamaa ture. Lammaan amma jireenyaaf eessa akka jiru odeeffannoon bal'aan ba'uu hin jiru. Kanaas ta'uu dhimma siyaasaa Itoophiyaa waggaa jahaaf callisanii keessaan aaraa turan amma as ba'uun yaada isaanii kennuudhaaf beellama qabachaa jiru jedhame. Kaleessa waaree booda irraa jalqabee namoonni Lammaatti dhiyaatan oduu qoodaniin Lammaan haala yeroo Oromoon keessa jiruu fi Itoophiyaan keessa jirtu obsuu waan
waan dadhabaniif gara qabsoo ummataatti deebi'uudhaaf murteessaniiru jedhame. Dhimmicha lammaan ifatti ammaaf mirkaneessuu yoo baateyyuu warri odeeffannoo jalqaba facaasan qaama lammaatti dhiyaatan akka ta'e AGM mirkaneeffateera. Lammaan gama isaatiin murtee kana callisee osoo hin taane waamicha hayyoota Oromoo qabsaa'onniif ummanni bal'aan Oromoo isaaf taasise hordofee gara mooraa qabsoo Oromootti deebi'uudhaaf waadaa seeneera jedhame. Tibbana qopheessummaa Hornu Conversationin qaamonni siyaasaa Oromoo kan hidhatanii fi hin hidhannes wal ga'anii marii gaggeessanii turan. Qaamonni siyaasaa Oromoo waggaa 7 dabre faffaca'anii turan gama miidiyaa sanaan deebi'anii wal arguun Oromoota miiliyoona gammachiisee qaama badhaadhinaa yookaan biltsiginnaa rifachiisee ture. Amma immoo namni iccitii biltsiginnaa guutuu ni beeka jedhamu Dr. Lammaa Magarsaa yookaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii jaallatamaan uummataa gama mooraa qabsoo Oromootti dhufuun isaa mootummaa Abiy Ahmed guutummaatti hirriiba malee hambisuu malaa jedhame. Kaleessa irraa jalqabee akka gabaasaaleen ba'anitti taanaan Lammaan yeroo gabaabaa keessatti hayyoota Oromoo waliin marii guddaa tokko irratti argamuuf qophaa'aa jiru jedhan. Dr. Lammaa Magarsaa gara mooraa qabsoo Oromootti deebi'uu fi odeeffannoon jedhu bal'inaan qoodamuu eegallaan warri biltsiginnaa kaleessumarraa jalqabee yaada isaanii kennuu irratti argamu. Hedduun isaanii yaada rifaatuun guutame kan barreessan yoo ta'u, ammatti Lammaan yoo deebi'ees bu'aa hin qabu jedhan. Osoo Lammaanuu dhimmicha hin mirkaneessin sodaan qondaaltota biltsiginnaarraa kaleessa irraa eegalee mul'achuu jalqabeera. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa qaamolee feesbuukii gubbaatti isa qeeqan hunda hidhaatti guuruuf dhaadate. Haaluma kanaan poolisiin federaalaa qaamonni miidiyaa hawaasaatiin biyya jeequudhaaf duulan jedhe irratti tarkaanfii akka fudhatu cimsee akeekkachiise. Biyya heerri isii abbaan barbaade mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu qaba jedhu keessatti mootummaan Itoophiyaa abbaan tokko nama mormuu hin danda'u yaada isaas bilisaan ibsachuu hin danda'u jechuun duula eegaleera. Poolisiin federaalaa ibsa laateen miidiyaa hawaasaa fayyadamuudhaan qaamolee biyyattii jiddugala jeequmsaa gochuudhaaf duulan irratti duula sakatta'iinsaa akka gaggeessuu fi tarkaanfii akka fudhatu ibseera. Ibsa isaatiin poolisiin federaalaa hojii qaamota jeequmsaatii fi badii uumuudhaaf yaalan mara seeraaf dhiyeessuu cimsee akka itti fufu akeeke. Sakatta'iinsi bal'aan qaamota farra nageenyaa irratti xiyyeeffata jedhame kun magaalaa Finfinneetii fi naannawa isheetti kana malees karra seensa magaalattii mara irratti ni gaggeeffama jedhame. Komishinarri poolisii federaalaa Dammallaash Gabramikaa'el ji'a hagayyaati haga fulbana 30tti walga'iiwwan idil addunyaa hedduun Finfinneetti waan gaggeeffamaniif tumsi nageenya eeguu bifa qindaawaa ta'een gaggeeffamu akka qabu dubbachuu isaanii ibsameera. Dubbiin jeneraal Dammallaash Gabramikaa'el kun heera biyyattiitiin guddoo wal dhabam. Heera Itoophiyaa 1995 fooyya'een keeyyata 29 namuu mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu akka qabu akeekam. Namni kamuu yaada isatti dhaga'ame barreessuu irraa jalqabee haga dubbachuutti heerri kun kan hayyamu ta'us jeneraal Dammallaash Gabramikaa'el abadan kun hin hayyamamu jechuurratti argamu. Oduu biraatiin naannoo Tigraayitti hiriirri mormii guddaan gaggeeffamaa jira jedhame. Hiriira kanaan pirezidaantii naannoo Tigraay hatattamaan aangoo akka gadhiisu uummanni gaafateera. Tibbana gareen TPLF naannoo Tigraay bakkoota garii humnaan to'achuudhaaf yaalii taasisuu booda hiriirri wayyaanee dura dhaabbatu eegaluu isaati. Haaluma kanaan guyyoota dura naannoo Tigraay keessatti humnoonni TPLF kutaalee Tigraay bulchiinsi Geetaachoo Raddaa keessaa hin diigamin diigaa turan. Keessumaa Tigraay gama raayyaatti humnoonni waraanaa TPLF bobba'uun bulchitoota hunda jijjiiraa turaniiru. Pirezidaantiin yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa kun karoora mootummaan Tigraay qabateedha jechuun ifatti dubbatanii turan. Naannoo raayyaatti jijjiirraa hooggansaa wayyaaneen godhaa jirtu wal qabatee muddamni waraanaas dhalatee ture. Muddama waraanaa sana dhaabbileen idil addunyaa keessumaa qaamonni dhimma Tigraay itti dhiyeenyaan hordofan kun waraana biraatti geessaa jechuun akeekkachiisaniiru. Mootummaan federaalaa gama isaatiin humnoonni wayyaanee meeshaa waraanaa gurguddaa dhoksan akka qabanii fi kanaas akka hiikkatan gaafachaa ture. Fakkeenyaaf guyyaa 3 dura ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa TPLF sochii waraanaa godhaa jiru akka dhaabu gaafatanii turan. Humnoota kanneen akkuma amma duraanii kadhan waraanaaf qophii gochaa jirtan dhaabaa jedhanii turan. Gama biraatiin jarri meeshaalee waraanaa gurguddaa akka qaban kan himan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa meeshaalee isaan harka jiru kanaas humnoonni TPLF akka deebisan
deebisan gaafataniiru. Yeroo ajajaa waraana biyyattii kana dubbatanitti gama raayyaatti wayyaaneen hooggansa diigaa turte. Waraanas bobbaaftee humnaan naannawa duraan harka isaanii jala hin jirre hunda qabachuufis yaalii guddaa godhaa turteetti. Kun immoo uummata Tigraay waraana waggaa lama keessummeesse caalaatti aarseera. Sochii waraanaa waliigalaa wayyaaneen amma Tigraay keessatti godhaa jirtuu fi keessumaa raayyaa irratti humna isii agarsiisuudhaaf tattaaffii TPLF godhaa jirtu wal qabatee ganamarraa uummanni raayyaa hiriira mormii gaggeessaa jira jedhame. Kanaanis gareen wayyaanee bulchiinsa duraanii humnaan kuffisuu fi hooggansa haarawaa muuduun abadan fudhatama hin qabu jedhan. Hawaasni Tigraay ganama kana barii irraa eegalee magaalaa Maayicaw keessatti hiriira mormii gaggeeffamaa ture. Kanaan dhaadannoowwan hattoota hin filanneen hin hoogganamnu. Uummanni raayyaa nagaaf misooma barbaada. Waraanni amma duraas uummata Tigraay hin fayyadne. Gama biraatiin gareen TPLF ammallee waraana barbaadaa jira. Inumaa gareen gooxiif gandaan ijaarame kan TPLF kun uummata raayyaa irratti waraana addatti banuudhaaf sochii godhaa jira. Kanani balaaleeffannaa jedhaniiru. Dabrees Jeneraal Taaddasa Warradaa uummata raayyaa gananiiru kan jedhan hiriirtonni har'a Maayicawitti wal ga'an hatattamaan Jeneraal Taaddasa Warradaa aangoo akka gadhiisu gaafataniiru. Jeneraal Taaddasa Warradaa aangoo qabatanii ji'oota muraasa keessatti akka aangoo gadhiisu uummanni isa gaafachaa jira. Akkuma beekamu naannoo Tigraay keessatti dhiibbaan hedduun jiraatu hiriira mormii akkasii qaamni dhorku ammatti hin jiru. Mormii kanaan garuu uummanni guutummaatti deeggarsa bulchiinsa duraatiif qabu yookaan bulchiinsa Geetaachoo Raddaatiif qabu agarsiisaa tureera. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ifatti Filisxeemiif beekamtii kennuuf beellama qabatan. Kanaanis Faransaay biyyoota G7 keessaa ishee yeroo jalqabaatiif beekamtii Filisxeemiif kennite ta'uuf jirti. Haaluma kanaan Faransaay Filisxeem biyya akka taatuuf fulbana dhuftu ifatti beekamtii ni kennitiifi jedhan Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron. Macron xalayaa beekamtii biyyummaa mirkaneessu Mahmud Abbaasiif ergan X irratti maxxansuun yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niiwuorkitti taa'amurratti akka wanti kun ibsamu dubbataniiru. Amma hatattamaan kan barbaadamu waraana Gaazaa goolabuun namoota nagaa baraaruudha jedhan. Emmanuel Macron nagaa buusuun ni danda'ama. Dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatu barbaanna. Namoota butaman hundi akka gadhiifamanii fi gargaarsa namoomaa bal'aa uummata Gaazaa qaqqabsiisuu barbaachisaa jedhan Emmanuel Macron. Qondaalli Filisxeem murtee Macron kana simataniiru. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon garuu gama isaaniitiin haleellaa Hamaas onkololeessa 2023 Israa'el irratti raawwate hordofuun tarkaanfii shororkeessummaa jajjabeessuu jechuun tarkaanfii Emmanuel Macron kana mormaniiru. Gama biraatiin Filisxeemiif beekamtii laachuudhaaf akka jiran Macron beeksisuu Ameerikaan cimsitee mormite. Gareen biyyoota diinagdeedhaan badhaadhanii torba yookaan G7 Faransaay dabalatee US, UK, Xaaliyaan, Jarmaniif Kaanaadaa dabrees Jaappaan haga yoonaatti beekamtii biyyummaa Filisxeem osoo hin kennin turaniiru. Macron kaleessa galgala barreeffama X gubbaatti maxxansaniin akkas jedhan. Baha jiddu galeessaatti nagaa waaraan akka jiraatuuf ejjannoo seena qabeessa ta'e qabaachuu isheetiin Faransaay biyya Filisxeemiif beekamtii akka kennitu murteessiteetti jedhan. Hamaas hidhannoo akka hiikkatu mirkanaa'uu qaba. Akkasumas ammoo Gaazaa tasgabbeessuu fi deebisnee ijaaruu qabna jedhan Emmanuel Macron. Xumura irratti biyya Filisxeem ijaaruu qabna. Akkasumas ammoo hidhannoo hiikkachuu fudhachuun biyyummaa Israa'eliif guutummaatti beekamtii kennuun nageenya baha jiddu galeessaa hundaaf gumaacha qabna. Filannoon biraa abadan hin jiru jedhan yookaan guutummaatti two-state solution barbaannaa jedhan Emmanuel Macron. Macron xalayaa murtee isaanii mirkaneessu pirezidaantii abbaa taayitaa Filisxeem Mahmud Abbaasiif erganiiru. Deebii Macronidhaaf kan kennan pirezidaantii itti aanaan abbaa taayitaa Filisxeem Hussein Al-Sheikh ejjannoon kun Faransaay seera addunyaatiif kutannoo qabduu fi mirga hiree murteeffannaa uummata Filisxeem kan deeggaruu fi biyya walabaa keenya hundeessuudhaaf gargaaraa jechuun
Ajaans France Pressitti himaniiru. Dhimma kanaaf deebii kan laate Hamas gama isaatiin murtoon Faransaay kun tarkaanfii gaarii kallattii sirriitti deemaa jiru ta'uu ibsuun biyyoonni addunyaa hundi faana Faransaay akka hordofan gaafataniiru. Yeroo ammaa biyyi Filisxeem biyyoota miseensa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 193 keessaa 140 oliin beekamtii argatteetti. Garuu deeggartoonni Israa'el jajjaboodha jedhaman kanneen akka Ameerikaa fi UK dabalatee biyyoonni michuu Israa'el biroo biyyummaa Filisxeemiif beekamtii osoo hin kennin turaniiru. Kun kanaan osoo jiru ministeerri muummee UK Keir Starmer ajjeechaa raawwatamaa jiru dhaabuudhaa fi yakka waraanaa Israa'el raawwachaa jirtu hambisuudhaaf hatattamaa maal gochuu akka qaban irratti jimmata arraa hooggantoota Faransaay fi Jarmanii waliin mari'achuudhaaf akka jiran hubachiisaniiru. Osoo dubbannu UK'n Faransaay hordoftee beekamtii Filisxeemiif kennuuf akka jirtu gabaasaaleen bahuu eegalaniiru. Kana qofaa miti. Ministeerri muummee Kaanaadaatis halkanuma edaa ibsa baasaniin ajjeechaan Israa'el amma raawwachaa jirtu beelaan ummanni miliyoona 2 akka dhumu Israa'el wanti isiin gochaa jirtu fudhatama hin qabu jedhan. Itti dabaluudhaan ministeerri muummee Kaanaadaas kaleessuma galgala barreeffama barreessaniin murteen dhumaa ammatti jiru waraana jiru dhaabuudhaaf Filisxeemiif beekamtii kennuudha jedhan. Yookaan biyyoota lama wal cinaatti hundeessuun akka mari'atanii rakkoon jiru furamu taasisuudha jedhaniiru. Ministeerri muummee Kaanaadaa tarkaanfii eda pirezidaantiin Faransaay fudhate kana biyyoonni alaa keessumaa biyyoonni Arabaa fi Muslimaa hedduun gammachuun simataniiru. Oduu teenya xumuraatiin gaazexeessitoonni Aljaziiraa fi Ajaans France Press Gaazaa keessa jiran qarqara du'aa irra jiraachuu beeksisan. Gaazexeessitoonni kun mindaa argatanis nyaataaf dhugaatiin bitatan waan dhabameef hojii dadhabuun gara du'aa fuula deeffatanii jedhu miidiyaaleen lamaan ibsa guyyoota dura baasaniin. Waggaa lamaan dabre Gaazaa keessatti yakka waraanaa raawwachaa kan turte Israa'el amma gaazexeessitoota idil addunyaa dabalatee lammiilee Gaazaa keessa jiran miliyoona 2 beelaan fixuurratti argamti. Gargaarsi Gaazaa akka hin seenne kan seene immoo ummanni fudhachuudhaaf yoo yaalu bakka takkatti meeshaalee waraanaa itti banuun duguugaa turteetti Israa'el. Yeroo addunyaan duguugaa sanyii kana kallattiidhaan ilaalaa jirtutti amma immoo gaazexeessitoonni idil addunyaas nuus ummatuma waliin dhumaa jirraa jechuun addunyaa hubachiisaniiru. Guyyaa lama dura waldaan gaazexeessitoota Ajaans France Press ibsa baaseen gaazexeessitoonni isaa Gaazaa keessa hojjetan balaa beelaatiif saaxilamuu akeekkachiise. Gaazexeessitoota 10 dhaabbata oduu Faransaay kanaaf hojjetanii fi Gaazaa keessatti argaman keessaa tokko adoolessa 19 miidiyaa hawaasaa irratti ergaa maxxansee dhaabbata miidiyaa kanaaf hojjechuudhaaf ga'umsa dhabeera. Qaamni koo na dadhabaa jira. Humni koo guutummaatti du'eera jechuun akka beeksise Ajaans France Press hubachiiseera. Gaazexeessitoonni kunneen mindaa ji'aa argatanis wanti bitatanii fi fayyadaman Gaazaa keessa waan hin jirreef yookaan immoo gatiin wantoota nyaatanii achitti argamu guutummaatti ol ka'ee akka argamu ibsi kun ni eerama. Yookaan gaazexeessitoonni kun waan tokko bitatanii nyaachuudhaaf amma carraa hin qabanii jedha miidiyaan kun. Ajaansi France Press bara 1944 erga hundeeffame irraa kaasee gaazexeessitoonni isaan walitti bu'insaan madaa'anii fi hidhamaa akka turan hubachuu ibsama. Kanneen sababa haleellaa raawwatamuutiin waraana keessatti du'an akkuma jiran garuu gaazexeessaa beelaan du'e yeroo jalqabaatiif Gaazaa keessatti argaa jirra jedha AFP'n. Kun ammoo addunyaadhaaf salphinaa jechuun hubachiise. Haaluma wal fakkaatuun Aljaziiraanis ibsa baaseen gaazexeessitoonni isaa qarqara du'aa jiraachuu hubachiiseera. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garagaraatiif oolan shittoowwanii fi dibataalee garagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaanuu ergaa nu immoo mana keessanitti isinii finna jedha dhaabbanni Hafuutii online shopping. Kennaawwan garagaraa bifa giiftitiin hiriyoota, maatii, haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko hin yaadina. Lakkoofsa armaan gadii kanaan nuqunnama yookaan karaa telegiraama keenya Hafuutii online shopping jedhuun hello nun jedha. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa yoo ta'u magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli keenya isin dhaqqaba jedha. Hafuutii online shopping filannoo keessan yeroo maraa.